Guyyaa har'aa hiriira guddaan magaalaa Shaashamannee keessatti sababa ijoollee Oromoo Yuunivarsiitii Kullii Amaaraa Waldaa jedhamu keessatti Waldaa Yuunivarsiitii kan jedhamu keessatti ijoollee Oromoo ajjeesaniif irraa kan ka'e hiriira guddaan magaalaa Shaashamannee ijoolleen barattoota mana barumsaa akka jiraniin hunduu yaa'anii hiriira nagahaa uummanni nurraa uummanni keenya bakka jirutti miidhamuu qabu nurraa nagahaa nurraa eega waliin jiraachuun nuun toleen nagahaa nurraa yaa'anii kan jedhu argeessuu jiranii kanaaf isa kana fakkaata kun dhaggeeffachuu dandeettan sagalee isaanii yoo isin dhageessise. Nuti kan barataa jirruuf biyya bulchuuf malee nama ajjeesuuf miti. Barataan akkasumas barataan baratee bakka guddaa gahuudhaaf malee waggaa dheeraa ifaajee akka karaa qabuuf miti jechuu jira. Isa kana fakkaata. Gochi kaleessa sun baay'ee ilmaan Oromoo hunda baay'ee kan gaddisiisee fi kan xiqqii keessa galche waan ta'eef isa kana fakkaata. Yeroo booda walitti deebinee kan hafeessisneef waraabna. Sheer godha magaalaa Shaashamannee keessa.